Harka fuunee akka maltan kabajamtoota hordoftoota GMN irraa oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaannan isinitti himaa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu ani Lubee Girmaati. Ayyaanni injifannoo bitootessa 24 guyyaa irraa kabajamee ooleera. Kabaja ayyaana injifannoo bitootessa 24 fi guyyaa dhagaan bu'uuraa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa sababeeffachuudhaan akka naannoo Oromiyaatti magaalaa Shaggar kutaa Kooyyee Facceetti mata duree galmi waloo keenya fakkeenyummaa Afrikaan jedhuuf kabajamee ooleera. Kabaja ayyaana kanarratti hooggantoonni mootummaa naannoo Oromiyaa fi magaalaa Shaggar garaagaraa kan argaman yoo ta'u sirna kabaja kanarratti haasawaa kan taasisan kabajamoo afyaa'ii caffee Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahman haasawaa taasisaniin biyyi keenya mul'ata falaasama ida'amuu fi imala badhaadhina muummicha ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmad fidaniin sabdaneessummaa fi biyya keenya milkeessuun injifannoo haarawaa gonfachuun gaaffilee sabaa fi sablammoota bara dheeraa deebisuu danda'eera jedhan. Akkasumas kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa injifannoo bitootessa 24 guyyaa seena qabeessaa fi mallattoo injifannoo sabaa fi sablammoota biyya keenyaati jedhanii jiru. Kabaja ayyaana injifannoo bitootessa 24 kun sirnoota garaagaraatiin kabajamuun agarsiisa ispoortii, fiigicha, dorgommii biskileetii fi sochiiwwan ispoortii garaagaraatiin dabalamuun kabajamee ooleera. Bal'ina qophii kanaa ammoo lammii siree bakka sanatti argamee waan jiruuf akka taanutti isiniif dhiyeessa. Galatoomii Lubee irraa argamnu guyyaa injifannoo bitootessa 24 hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa sababeeffachuudhaan akka naannoo Oromiyaatti bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa bulchiinsa Kooyyee Facceetti kabajameetti jira jechuudha. Kabaja guyyaa bitootessa 24 kabaja bitootessa injifannoo 24 kanarratti hooggantoonni naannoo Oromiyaa gurguddoonnii fi akkasumas hooggantoonni bulchiinsa magaalaa Shaggar argamanii jiran jechuudha. Sirna kabaja ayyaana kanarratti sirnoota garaagaraatiin kan kabajamu waggaa ta'u agarsiisni ispoortii dorgommii fiigicha dorgommiidhaa biskileetii fi sochiin ispoortii garaagaraa taasifamee jira jechuudha. Galatoom kaayyoon kabaja guyyaa kana lamaadha. Tokko kan jijjiiramni itti dhufeedha. Lammaffaan immoo kan haaromsa hidhaa guddicha Itoophiyaa kabaja isaati. Akkuma beekamu hidhaan guddichi Itoophiyaa amma xumura gahee jira. Calqabuma irraa uummanni Itoophiyaa sabaaf sablammoonni walitti qindaa'anii hidhaa guddicha kana xumuramee akka hojiirra ooluuf hundumtuu galmee isaa ofii baheera. Ammas immoo waaqa wajjin amma yeroo dhiyoo keessatti dhiibfamanii yaadna. Walumaa galatti qophiin irratti qopheeffame kun tokkummaa Itoophiyaatiif dhumiinsa akka xumura hidhaasee guddibii keenya guddichaaf hoggachaaf injifannootifis walumaa galatti waan gaarratti wal agarra jechuudha asitti. Uummata Itoophiyaatiif kun waan hunda adwaa lammaffaadha. Hidhaa guddichi Itoophiyaa kun adwaa lammaffaadha. Injifannoo guddaadha. Biyya keenyaafis faayidaa guddaa qaba. Hiika guddaas qaba. Egaa injifannoonis baay'ee of keessaa qaba. Guddina of keessaa qaba. Waan baay'eedhaan jalqabamee jira. Waan baay'een milkaa'ee jira. Waan natti hafe immoo fuulduratti milkeessuuf mootummaanis uummannis walii galanii keessattuu karaa nageenya buusuutiin biyyi keenya akka nageenya guutuutti bu'ee gara guddinaatti gara bilchaatinaatti akka deemnu jedha. Egaa hundumtuu gahee mataa ofii bahuu qaba. Nageenya ofii eeguu qaba. Waliigaltee tokkummaa nageenya jiraachuu baannaan homtuu hin jiru. Kanaafuu uummanni keenya walii galee nageenya keenya eegnee hojjannee baanee nagaan gallee ijoolleen keenyas immoo lafaa dhufan kun kan waan immoo warra biyya bulchuu deemu kun isaanis immoo lafaa dhufan kun gufuu baay'ee argachuu qabu. Gufuu malee barachuu qabu. Gufuu malee sammuun isaanii qulqullaa'oo guddachuu qabaniif walumaa galatti nageenyi biyya tokkoof murteessaa waan ta'eef hundumtu keenya nageenya keenya yaa eegnu jedha. Ani atileet Silashii Sitiin jedhama kan dhufe Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa irraa dhufe. Kaayyoon har'aa asitti wal argamneef hidhaa guddicha keenya isa wajjin wal qabatee kaka'umsa uummata keessa uumuudhaaf gara atileetiksii gara ispoortiidhaan haa kabajamu jedhameeti haala gaariitiin kabajamaa jira jechuudha. Kaayyoon kabaja kanaa namni hunduu ispoortii hojjechaa hidha haaromsa keenya immoo jajjabeessuu waa'ee isaa beekachuu deeggaruu jechuudha. Isumaaf jechuudha. Kanuma jechuudha kaayyoon isaa. TV'n EBS dokumentaarii dhimma burtukaana irratti dabarsee ilaalchisee
dhiifama gaafate. Dhimma kana ilaalchisee hojii gaggeessaan TV EBS obbo Amaan Fissa Tsiyoon ibsa kennaniin dhaabbaticha keessatti humna qindaa'een naamusa gaazexeessummaan alatti yakki hojjetamaniiru jedhan. Qopheessitoonni sagantichaa odeeffannoo osoo hin qulleeffatiin kan raawwatan ta'uu ibsanii qorannoo dhaabbatichi taasiseen ragaan abbaa dhimmaa irraa fudhatamee qopheessitoota sagantichaatiin hojiin qulqulleessuu kan hin taasifamne ta'uu hubanneerras jedhaniiru. Dookumentaricha irratti gaazexeessitoonni dhimmoota gaafatamuu qaban osoo hin gaafatiin kan hojjetan ta'uu ibsanii sagantichi miidiyaa hawaasaa irraa kan bu'ee fi gaaffii abbaa dhimmaa kan taate Burtukaaniin ta'uu eeranii jiru. Qorannoo ragaa abbaa dhimmaa kennan irratti taasifameen ragaan kun soba ta'uu mirkaneessuun danda'amus himanii jiru. Maayinaamaaritti kirkira lafaa mudateen lakkoofsi namoota du'anii 1,000 caalee jira. Kirkira lafaa kaleessaa Maayinaamaaritti mudateen lakkoofsi namoota du'anii 1,000 caaluun gabaafamee jira. Kirkira lafaa reektaar iskeelii 7.7 galmeessee guyyaa kaleessaa biyyattiitti mudate hordofee hojiin lubbuu baraaruu itti fufuunis heeramee jira. Namoota lubbuun darban dabalataan namoonni hedduun miidhaa qaamaaf saaxilamuu BBC'n gabaasee kan jiru yoo ta'u, kirkirri lafaa Maayinaamaaritti mudate kun Taayilaandittis dhaga'amuun gamoo guddaan ijaarsarra ture jiguudhaan lubbuu namoota 6 galaafachuu mootummaan biyyattii beeksisee jira. Kan hordofaa turtan GMN irraa oduun galgala kanaaf qabanne dhiyaanne kana fakkaata. Yeroo gaariin waliin qabaattaniif ulfaadhaa jechaa GMN irraa qophiilee waliin turtii gaarii qabaadhaa nagaan bulaa.